akka jabala samii suuta kennuuf roobsinu gidduutti argame ergamaa Gabriel kochoo keen golgamne gammachuun of labsee abdiisee kenne ariifaadhu kottu akka jabala samii suuta kennuuf roobsinu gidduutti argame ergamaa Gabriel kochoo keen golgamne gammachuun of labsee abdiisee kenne. Ananiya Azariya Misaa'el wajjiniin obboloota sadan Waaqa amanaman arraba abiddaa qabbanaa taasiftee gubannaa olchitee Waaqa taraarsitee ariifaadhu kottu akka jabala samii suuta kennuuf roobsinu gidduutti argame ergamaa Gabriel kochoo keen golgamne gammachuun of labsee abdiisee kenne. Akka Elsaabeetiin dhalaa kan labalee Waaqa bira ergamtee gotaa abdiinee loteessee barbaadna yeroo ammaa kana Waaqayyoon nuuf kadhoone eebbamaa arganna ariifaadhu kottu akka jabala samii suuta kennuuf roobsinu gidduutti argame ergamaa Gabriel kochoo keen golgamne gammachuun of labsee abdiisee kenne. Dhalaachuu Yesuus addunyaaf labsitee lubbuu abdii dhabeef gammachuu kan himtee ifaan deddeebitaa kochoo kee balleessee miidhaan oolchitaa sabiraa barreessee ariifaadhu kottu akka jabala samii suuta kennuuf roobsinu gidduutti argame ergamaa Gabriel kochoo keen golgamne gammachuun of labsee abdiisee kenne. Kirkoosee yaalootaan uumattee amanaan Waaqa tolfamaa beeku bulloo kan jedhaan garaa jabinaani bulluqaatti olaataan Gabriel baastettaa warra si kabajaan ariifaadhu kottu akka jabala samii suuta kennuuf roobsinu gidduutti argame ilmi Gabriel kochoo keen golgamne gammachuun of labsee abdiisee kenne ariifaadhu kottu akka jabala samii suuta kennuuf roobsinu gidduutti argame ilmi Gabriel kochoo keen golgamne